كنا خاسين جرو وشون ساعتي دبرتي لو قابل أسد ترتة تنجرو ربي عمرنا خالي رسو نعم عمري سيفا رسو إنما كسالي نوفا باي سجنا بارك الله فيه تلي هو أنقاري سميان يعني قلتي كبدي أكا جايبات والله ماري ملت وانا ترى قباب دو ماليني دير عبر جايبات جايباتي وان بريدة أيوة قلتي كبدي سمياني ونقولوا لندسا يعني أكملتي يعني أكمل والبرتان نقولوا لندسا سنرا والله إن جرى جنة قرون ما سيكو دركم تي أبشر عادي لو جنة جنة دن بري فما كذا نفطان ننكبا أكم بيتني أتو مالي أتو إنه جاتيني ما ماكينة بتسيدا مستنتيكا آمين كده خان اللي بقصني sagalee kee olaabaa. Akkam beektani jalqaba irratti isaan narra barreessaa turani. Gara Facebooktiinis gara TikTokiinis miidiyaan fayyadamu guutuu irratti naaf barreessaa turan. Takkaffaa irratti ani barreeffama isaanis hin argine. Baay'inaan dammoo namoonni ani beekullee ijoollee kiristaanaa fa'a jalaa hin dubbadha. Keessattuu ijoollee kiristaanaa kan akkamitti beeka beekta gareetti galchuudhaaf jecha yoo isaan maqaan isaanii islaama ta'ee abbaan isaanii kiristaana. Baay'inaan miseejjii isaanii irra deemee laalee siniin karaa gareetti gashaan. Ijoollee islaamaa ijoolluma duraan beekuun alatti hariiroo hin qabuuni. Isaan kan akka carraa ta'ee barreeffama isin goggaa tokkoon dura afaan irra barreessaa turan. Ani mulumaayyuu barreeffama isaanii hin argine. Akka carraa ta'e nashiidaa wayiitu jira. Nashiidaa Kadir Martuu yeroo tokko deddeemaa ture wayii. Innaa nashiidaa sanaa nashiidaa Kadir irratti iidiitti godhee ofii dalage. Amma nashiidaa kana duwiitiin godha waan jiru. Duwiitti naaf ta'uu dide. Ani Kadirin duwiitti godhuu barbaade malee isaa miti kanaan ani ilaal bakka kanatti duwiitti godhuu barbaade. Duwiitti godhee ofirratti dalaga jedhee naaf ta'uu dide. Ammallee yoon tuqu isuman naa ba'a. Ammallee yoon tuqu isuman naa ba'a. Na dide. Tarii nashiidaan sun mudannoo kana namootuma hedduu mudatee dheeyyaadha. Achumaan namicha kana qoy fooloon gaafan fooloo hin deebisneef miti sababa foolootiif ta'innaa jedhee ta'e inni immoo fooloo na gaafateera. Fooloo deebiseef. Akkumaan fooloo deebiseef assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh uktiiti jedhan jedhe. Amma namni uktiiti obboleettiiti islaamaa naan jedhee hedduun garaa laafaaf jechuun garaa laafaaf waan jedhu miira adda wayin dhagama yoo dhiiras ta'e dubartiis ta'e yaa uktiiti yoo naan jedhee hedduun gammad. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh ustaaz akkam nagaa jirtu jedhe. Amma nashiida sanaa duwwiitoo son godhin dhaqee kumatti naa barreessinna. Walaa barruu ani bayaanin jedhama asirraa minaamin naan jedhe. Anis Sumayyaa jedhaman jedhe. Ichumaan filis lakkoofsa keenyaa erguu hin dandeetta naan jedhe. Ichumaan deedee calumarraa jedhe. Kan ofii naa kaaye. Naa kaaye jennaan hin qo'a namni kun na haajamee bira miti jedheen kiyya kaayeef. Achumaan daqiiquma sanatti narra bilbile. Ichumaan akkana naan jedhe. Daa nagaa naan jedhe jalqaba irratti naguman jedheen balinaa si haasa'uu fedha naan jedhe. Hayyee jedheen. Yeroo san walirraa cufanne mitiire gaafaattii sana galgala naaf bilbile ammallee. Akkana jennaan itti yaadaa jedheen. Yaani qadaruma rabbiiti mitiire waan rabbii siif qoode eessayyuu si garan naqu gaafa lammataa hayyee inshaallah hin jedheen. Hayyee tole kanan jedheen sana tole inshaallah jedheen. Isuma sana bakka khalaas gaafa lammataa waliin haasofne irratti walii galle gaafa sadaffaa kaa godhanne khalaas anis fudhadhe innis na fudhate. Allahu akbar. Allahu akbar. Hayyee abbo. Garuu bakka sanitti ila bultiin tun nama mariidhanis hin taatu keessa kee fuulleessitee yoo rabbiin irratti kadhatte malee waa'ee isaa sanii guyyaa tokko qoradhee sin beeku waan isarraa dhaggeeffadheen alatti namas gaafadheen beeku
namana itti mari'adhe yoo jiraate nama tokko qofadha. Isheenis immoo dubartiidha. Na akkasi. تبارك الله والله وانا جايباتي ما شاء الله تبارك الله بقى ربي ولي بلتي ورشتوني قمشوا قدالا وامر قدالا يا بلتي ورتو ركا تناي معنا ارغتا جلني ياو اماني امنتي ولينغا بلتي ورتو ايماني نمال لغر جباتا